Dilbata kaleessaa waaree irratti gara White House'tti hiriiruu ka jalqaban dhalattoota Itoophiyaa fi Ertiraa akkasumas lammiiwwan Ameerikaa kanneen kumaan lakkaa'aman ta'uun tilmaamamee jira. Waltaasiftoota hiriira kanaa irraa akka hubatametti kaayyoon hiriira kanaa United States Itoophiyaa irratti dhiibbaa goote kan ittiin jedhanii fi gocha dhiibbaa ta'uu hin qabnee fi gidduu seensa jechuudhaan akkasumas ejjennaa gam tokkoof looguu ittiin jedhan akka jijjiirtuuf gaafannaa jedhaniiru. Keessumaa United States wal waraansa Itoophiyaa gama kaabaa eega jalqabame as kan mootummaa Itoophiyaa waliin wal falmaa jiru humnooti Tigraayiif caalchiftii jechuudhaan waltaasistoota hiriira kanaa keessaa tokko ka ta'an obbo Mokonnin Geetaachoo VOA'f ibsanii jiru. በጣም ተቀባይነቱን እያጣና ያለው የአሜሪካ መንግስት እውነት ለመናገር አሜሪካ አሁን በምትከተለው መንገድ በዚህ በተሳሳተ ፖሊሲ dhugaa dubbachuuf mootummaan Ameerikaa baay'ee fudhatama dhabaa jira. Ameerikaan karaa amma hordoftuu fi imaammata dogoggoraa qabduun rakkoo guddaa keessa seenti. Keessumaa kutaan gaanfa Afrikaa akkaan barbaachisaa fi bu'aa Ameerikaafis barbaachiftuu turte. Sana kabachiisuuf mootummaan uummanni file kan Itoophiyaa wajjin hojjechuu ituu qabdu shiftaa deeggaraa jirti. Gochi ishee kun lammiiwwan isheefiyyuu gaarii miti jedhaniiru. Himanni kana fakkaatu yeroo dhiyaatu kun ka duraa miti. Duraan tokkummaa mootummootaatti bakka buutuu United States Ambassador Linda Thomas Greenfield walgahii gola nageegumsaa irratti deebii kennanii turan. Nagaaf waamichaa dhiyeessinu United States gam tokkoof loogdi jechuudhaan qeeqa dhiyaatan tokkoof deebii kennuun barbaada. Waan ifatti beekamuu qabu tokko jedhan tarkaanfii humnaa gama hundaan fudhatamu ni balaaleffanna. Raayyaa ittisaa kan Itoophiyaa fi Ertiraa tarkaanfii humna waraanaa fudhatu ni balaaleffanna. Tarkaanfii humnootiin TPLF fudhatan kan humnaas ni balaaleffanna. TPLF Tigraayin ala duula waraanaa babal'ifachuu ni balaaleffanna. TPLF bulchiisa naannoo Amaaraa fi Afaar keessaa gadhiisee ba'uu qaba. TPLF fi waboon sochii gara Finfinneetti taasisan hatattamaan akka dhaabaniif waamicha dhiyeessinaa jedhan Greenfield. Ambassador Greenfield kana dubbatan iyyuu hirmaattonni hiriira kaleessaa ejjennaa Ameerikaa irraa gammachuun qaban. Isaan kana keessaa obbo Teedros Kaaptimar akka jedhanitti United States ejjennaa ishee sakattaatee ilaaluu qabdi jedhu. ኢትዮጵያውያኖች በተለይ እዚህ ዋይት ሃውስ መተን ለአሜሪካን መንግስት ኢትዮጵያውያን በፍጹም የነሱን ሂደት የማንቀበል መሆናችንና ሀገራችን ውስጥ ካለው መንግስት ጎን ቆመን ለነጻነታችን ለኢትዮጵያ ሕዝብ መብት lammiiwwan Itoophiyaa White House dhufnee deemsa mootummaa Ameerikaa kan hin fudhanne ta'uu keenyaa fi mootummaa biyya keenyaa cina dhaabbanne bilisummaa keenyaa fi mirga lammiiwwan Itoophiyaaf ka qabsaanuu fi murannoo qabaachuu keenya agarsiisuuf dhufnee jedhaniiru. Hiriirtota keessaa tokko ka taate shamarree Haannaa Amaanu'eel rakkoo jiruuf furmaanni harka lammiiwwan Itoophiyaa jiraa jetti. ስለዚህ መደረግ ያለበት እነሱ ኦሬዲ በቃ አሁን በህዝቡ ፈልጎ የመረጠው ኃላፊ እንዳለ kanaaf kan ta'uu qabu namni uummanni file waan jiruuf aangawoonni murtii kennuu qabu. Hundi keenya gamaas gamanaas lammiiwwan Itoophiyaati. Jaalalli ni mo'a. Mootummaa wajjin taanee yoo hojjanne diina biraa alaa hin waamnu. Jaalalaaf tokkummaan hundi keenya hojjechuu qabnaa jetteetti. Hiriironni kaayyoof waamicha wal fakkaataa qaban United States magaalotii 20 caalaa keessatti gaggeeffameera. Wal waraansi waggaa tokko caalaa lakkoofsise dhaabatee gamni hundi mariif akka gatta'an gaafataa ka turte Ameerikaan walitti bu'insa kanaaf gama duula waraanaan furmaanni akka hin argamne ibsa baasaa turteen yaadachiiftee jirti. Torban darbe gara Afrikaatti maluun hoogganoota adda addaa waliin ka dubbatan ministiriin dantaa alaa United States Anthony Blinken rakkoon Itoophiyaa keessaa kutaa sanaaf daafoo qabaataa jechuun akeekkachiisan. Gamni wal waraanaa jiran haal duree tokko malee dhukaasa akka dhaaban gochuuf dhiibbaa gochaa akka jiran ta'uun ibsameera jechuudhaan habtaamus.